Ligalgalo. Dhaggeeffattoonni oduutiin jalqabaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UN waraana Itoophiyaa ataatamaan akka dhaabbatu ammallee deebiin yaamicha dhiyeessite. UN waraan kaaba Itoophiyaatiin wal qabatee kanaan dura mani marii nageen dhaabbatichaa marroo hedduu korka taa'ee waraanii haal duree tokko malee akka dhaabbatu gaafachaa ture. Hirpha gammachuu gabaas qaba. Barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyo Guuteres waraanni Itoophiyaa atattamaan akka dhaabatuuf irra deebiidhaan waamicha dhiyeessan. Guuteres waliigalteen nageenyaa garee riphxee loltoota Revolutionary Armed Force of Colombia FARC jedhamu wajjiniin mallatteeffame ganna shanaffaasaa yaadachuudhaaf Kolombiyaa daawwachaa kan jiran yoo ta'u, mootummaan Itoophiyaas fakkeenya kana hordofuu akka qabu gaafatan. Adeemsi nageenyaas Kolombiyaa keessa jiru waan na hawwateef qaamoleen waraana Itoophiyaa keessatti adeemaa jiru deeggaran haal duree tokko malee saffisaan dhukaasa dhaabanii biyyatti akka biraaran waamicha dhiyeessaa jedhan. Antooniyo Guuteres barreessaa olaanaan UN kun dhukaasa dhaabuun rakkina jiru furuudhaaf mariin akka jalqabamu kan haala mijeessuu fi Itoophiyaan tasgabbii naannichaaf gumaachuutti akka deebitu taasisaa jedhan. Waamichi barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii taasisan kun kan dhaga'ames wayita Ameerikaan waraana kanaaf furmaanni karaa waraanaa hin jiru jechuudhaan akeekkachiisaa jirtuttidha. Dubbi himaan ajaalaa Ameerikaa lola kanaaf dippiloomaasiin filannoo isa jalqabaa fi isa dhumaatii jedhan. Kun kan ibsame ministeerri muummee Abiy Ahmed dirree waraanaa iddoo loltoonni mootummaa finciltoota TPLF wajjiniin wal lolaa jiranitti duuluun achii hooggansa kennuudhaaf murteessuu isaanii hordofeeti. Finciltoonni TPLF waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin ta'uudhaan ammas gara magaalaa Finfinneetti imalaa jiraachuu himu. Waraanni Itoophiyaatti ganna tokko lakkoofse kun rakkoolee namoomaa hordofsiisuun namoonni 100,000 lakkaa'aman kaaba biyyattii keessatti haala beelaa hamaa fakkaatu keessa akka jiraatan taasiseera. Waraana kana keessatti namoonni 10,000tti lakkaa'aman kan ajjeefaman yommuu ta'u, kanneen miiliyoonatti lakkaa'aman immoo qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru. UN qofa dontaanee kanaan dura gamtaan Awurooppaa biyyoonni gurguddoon addunyaa akka Ameerikaa, Jarmanii, Firansii fi Yuunaayitid Kingdom waraanni Tigraay dhaabbatuu fi qooda fudhattoonni waraanichaa atattamaan marii akka eegalan yaamicha dhiyeessanii turan. Kongireesiin Federaalaa Oromoo kafaa'oon mootummaa yeroo atattamaan akka hundaa'u gaafate. Kafaa'oon ibsa kana ka baasee yeroo waraanni kaaba biyyattii hammaachaa dhufee fi dhaabbileen biyya alaa lammiilee isaanii biyyattii keessaa akka ba'an akeekkachiisaa jira. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu itti gaafatamaan wajjir kafaa'oo Boxuruuna Gamtaa BBC turtii waliin taasiseen rakkoo ammaa biyyattiin keessa seentee furuu fi waan ta'uu qabu akkanaan ibsa. Maatii olaanaatu dubbise. Rakkoon biyya kanaa babal'ataa dhufeera. Keessumaa immoo walitti bu'iinsi babal'ateera. Biyyi kun immoo carraama diigamuurra geesseetti. Ibsi keenya kun yaaddoo biyya keenyaaf qabnu agarsiisuudhaaf jenneetu kan baafneedha. Qabiyyeensaa mootummaan amma aangoorra jiru biyya kana baraaruudhaaf hin dandeenye. Kanaaf mootummaan yeroo gabaabaadhaaf hojjetu haala mijeessee biyya kana tasgabbeessuutti adeemu, chaartarillee qopheessuutti adeemu kan jedhamu of keessaa qabaasuma gabaabaatti. Kaafaawwan dhimmoonni hedduun yeroo kaan ibsa baasa. Tarii ibsi isin baastan kun hagam bu'aa qabattanii yaaddu, hagam jijjiirama fidattanii yaaddu, irra deddeebiidhaan yeroo hedduu ibsa baasaa turtan. Nuyi egaa ammallee gara fuulduraatti illee numa baafna. Maaliif ga'ee keenya keessa waa tokko ta'a jenneetu abdataa jirra. Maaliif yoo jettanii guyyaa tokko namni nu dhaga'ee keessumaa immoo namni waa'een biyya keenyaa kun yaaddessu as ba'ee nu wajjiniin tumsee adeemuudhaaf danda'a kan jennu abdii waan qabnuuf olee buleegaa namni baay'een watti dhaga'amee jedhee dhimma kanaa fi tumsuu danda'a jenneetu yaadna abdanna. Maaliif namni rakkoorraa barateellee of sirreessuu hin danda'a, wal sirreessuus hin danda'a. Haaluma kanaan qaamni mootummaa amma aangoorra jirullee ejjennoo keenya kana, ibsa keenya kana hubachuudhaani Intanaa jechuudhaaf hin danda'a jenneeti kan abdataa jirru. Amma mootummaan biyya bulchaa jiru, ministeera muummee dabalatee gara duulaatti bobba'aa jiru. Uummanni illee hoggana biyyaa kana hordofee akka duuluuf kakaasiitu jira akka biyyaatti. Kanarratti kaafaa'oon waan mareetee jira. Ejjennoo akkamii qaba? Maal jedha kanarratti? Ejjennoo kaafaa'oo durumaan duratti egaa baay'een keessan beektu jenneetu abdataa jirra. Biyya kana keessatti waraanni gaggeeffamuun irra hin jiru. Nageenyi bu'uutu irra jira. Qaamoleen waraana jiran hundumtuu qawwee isaanii lafa kaa'anii gara marii nagaatti akka adeeman nu gaafataa turre. Ammallee gaaffii keenya sana itti fufuudha jenneetu
ibsa akkanaa baafne. Wanti amma godhamaa jiru kuni iddoo tokkotti yoo dhaabbachuu baatee jedhe biyya keenya balaa hin taanerra buusuu danda'a jenneeti sodaa qabna. Waamichi nageenya yeroo as gabaabaa keessatti godhamee walitti deebinaa mariidhaan biyya ijaarra malee wal waraanuudhaan dhimma siyaasaatiif jedhame keessumaa immoo siyaasa keessaa immoo aangoodhaaf jedhamee biyya keenya keessatti waraanni geggeeffamaa jiru dhaabbachuutu irra jira. Sabnis kanuma irratti yaadda'uutu irra jira kan jedhu irratti hundoofneeti nuyi ejjennoo akkanaa kan fudhannu. Kafaa'oon filannoo biyyaalessaa marsaa ja'affaa waajjiraaleen isaa bakka garaagaraa biyyattiitti jala cufamuu akkasumas gaggeessitoonni fi miseensonni paartichaa hidhamuu hordofee dhiibamnee jechuun hirmaachuu dhaban. Dhaggeeffattoonni oduu teenya gabaaboo jalqabaanii waraanni kaaba Itoophiyaa hammaachuun biyyoonni lixaa fi UN hojjettootaa fi lammiileen isaanii biyyatti dhiisanii akka ba'an yeroo gorsaa jiranitti Raashiyaan garuu haalli magaala Finfinnee tasgabbaa'aa jetti. Kanaaf karoora hojjettoota imbaasii magaala Finfinnee jiranii fi maatii isaanii biyya baasuu akka hin qabne beeksifti. Naannoo Amaaraa magaala Dabra Birhaanitti miseensonni poolisii namoota soda nageenyaaf shakkamanii to'annoo jala jiran mana malsirreessaa akka ba'an taasisan to'annoo jala ooluun ibsame. Itti gaafatamaa kutaa qorannoo yakkaa waajjira poolisii magaalichaa Inspektaa Addis Gabrahiwootii fi saajiniin olaanaa Mulugeeta Gashoo namoota garee shororkeessaa TPLF'n waliin hidhata qabu jedhanii to'ataman. Achuun magaala Dabra Birhaanitti sadaasa 25 irra kaasee namoonni waraqaa eenyummaa magaalattii hin qabne sochii akka hin taasifneef dhorkamuu bulchiinsi magaalattii beeksise. Waajjirri kominikeeshinii mootummaa bulchiinsi magaala Dabra Birhaan toora miidiyaa hawaasaa irratti akka beeksisetti jiraattota magaalattii kanneen waraqaa eenyummaa qaban qofaatti guyyaa sochii taasisuu danda'a jedha. Kanaaf sababii kennameef qaamoleen iddoowwan garaagaraa irraa lo'anii galuun naannicha qorachuu fi hojii odeeffannoo kennuu hojjetan jiraachuu waan ergameef jedhan. Jijjiiramni qilleensa hammaachuun gosti simbirroo yookiin simpirree albatroos jedhamu akka walii kan taasisee jedhu qorannoon hariiroon gaa'ila isaanii kan addaan citu yoo jaalalli duraan ture dhabamee fi yookiin ammoo yeroo walii kennuuf dhiisuun ta'uu malaa jedhan. Mootummaan Itoophiyaa imbaasii Ameerikaa akeekachiise. Deeta ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa obbo Kabada Deessisaa ibsa kenneen Ameerikaan ibsa akeekachiisaaf jechuu baastuun lammiilee Itoophiyaa shororkeessuu irra dabartee maqaa dansaa Itoophiyaa xureessuu jirti jedhe. የአሜሪካ ኤምባሲ እና አንዳንድ የአሜሪካ መንግስት ተወካዮች በኢትዮጵያ ላይ እያደረጉ ያሉት ጫና እጅግ baasiin Ameerikaa fi bakka buutonni mootummaa Ameerikaa tokko dhiibbaan isaan Itoophiyaa irratti taasisaa jiran haala nama qaanessuun itti fufee jira. Keessumaa torban muraasa duraa hidhattoonni TPLF Finfinnee marsaniiru ololli jedhu tamsaasuun lammiileen isaanii Finfinnee keessa akka ba'aniif kakaasaa turaniiru. Biyyoonnii fi imbaasiiwwan biroos tarkaanfii wal fakkaatu akka fudhataniif dhiibbaa taasisaa turan. Kun soba ta'uun isaa mirkanoofnaan abdii godhatanii kan turan gareen shororkeessaa Finfinnee seenuun isaa jalaa fashilaa'ee abjuu ta'e afnaan ajandaa biraa qabatanii dhiyaataniiru. Guyyaa kaleessaa Finfinnee keessatti haleellaan shororkeessuu raawwatamuu danda'a jechuudhaan ibsa sodaa uumu baasaniiru. Akeekkachiisawwan of eeggannoo akka taasifamu jedhanii baasan kunneen dhugaarraa kan fagaatanii fi Itoophiyaa shororkeessuun TPLF ammoo looguu gochuun kun waraanni ifaree banamuusaa ifa gochuu barbaanna. Ofuma isaanii addatti ragaa fi agarsiiftuun tokko ifatti osoo hin mul'atin haleellaan shororkeessummaa ni raawwatama jechuudhaan Itoophiyaanota sodaachisuu hawaasa addunyaa immoo Itoophiyaa nagaa hin qabdu jechuudhaan abbootiin qabeenyaa tuuristoonni akka gara Itoophiyaa hin dhufne gochuudhaaf akkasumas maqaa gaarii Itoophiyaa balleessuudhaaf ibsa kaayyeffate akka ta'e beeksisuu barbaanna. Kun seera dippiloomaasii kan cabsee fi hariiroo nagaa seena qabeessa biyyoonni waliin qabaataa turan kan balleessu ta'uu ibsaa. Mootummaa Ameerikaas ta'e teessoosaa Finfinnee kan godhate imbaasiin Ameerikaa gocha shororkeessummaa fi qaanessaa ta'ee fi itti gaafatamummaa hin qabne kana irraa akka of eeggataniif ni akeekkachiifna. አሸባሪ አሳፋሪና ኃላፊነት የጎደለው መግለጫዎች ራሱን እንዲቆጥብ እናስጠነቅቃለን። Dhaabbileen deeggarsa Ameerikaa deeggar laachuu dhiifnee baanaa jechuun sodaachisaa jiraataniillee kabajni Itoophiyaa qamadiin hin jijjiiramuu ka jedhu obbo Kabadaan gargaarsi lammiileen Itoophiyaa biyyattiif taasisaa jiran abdiin horee jedha. Hoogganaan biiroo nageen magaala Finfinnee Dr. Qanaa Yaadataa magaala Finfinnee keessatti yaaddoon nageenyaa raagaan deeggaramee hin jiru jechuun miidiyaaleef hime.
Daa'imni ganjaa ongee Booranaa fi kaab keenyatti mudateen beelaa jirtu jaldeessa babuun kanaan haati isii dootee guddisaa jiraachuun namoota hedduu gara nyaata boncima mudat kanaanii bineensi bosonaa akkuma horii kaanii du'aa jira. Kaab keenyaa naannoo Isiyolloo bakka Garbatula jedhamtuutti daa'imni Amina Jiloo jedhamtu tuniin adooman barumsatii galaa jirtu jaldeessa kan argattee mana isaaniitti kunuunsaa jiran. Haati isii Tiyya Gurraachaa akka Aminaan jaldeessa kan itti argatteef waan keessa jiran nuuf ibsiti. Intalti qoontuuni jaldeessa kana keessi argatteeni iskuul nagaa sun. Maqaan iskuula nagaa? Maqaan iskuula. Iskuul kaan isaa dagaggalteennaan dagaggaluu jiru fuula galtee tulaa'een tokkotuudhaani. Aramuumis gaaddisuun jalchiisa gattilmaan kaan isin mukta ciisa agarteennaalee alla ilmaanidhanii fuudhanii gadi hin dhufan. Isileen akkisiiti qalamoo wanni kaan seeqa malee alla maqa malee argadde maan ettee siin dhufteennaan takkee qamaa wanni jaldeessa gaaratiin guddina miskiina laftillee beeloof takkumuudha. Binnamilleen beela kan bineensilleen beela deemaa irra fuudhu. Waanumnu nyaanna kenne deeni guddi ama wiikisatee na birjir. Aanallee hin duwwaa sagalee nyaata waan akka hindiisii waan akka eebbee haccuutiin kennaaf. Intalsaallee kenniin akkumaadhaan haati gabaatee hojjetu fuul deemtuyyuu wakee keenee dhoksilee duuma akkasiin bira deemtee gaggalti. Qananillee qadaa'uu waan jiran. Disareen tokko dargar tokko isa kunallee aananiif hindiisii waan kana waan inni argatu waan inni fedhi bitaaf. Akkanuma wanniin kaan amma kabisaa yoo wada yayya akkana ta'a ilmaan kiyaalli nabban qabdu. Ati ijoollee hagam qabda? Ani ijoollee afur qaba. Akkamiin guddifti ijoollee tante taane? Ijoollee tante abbaan bira hin jiru wayaa fadhee amma kana yaamanii wayaa miidhee dhiblamaan tokko argadee cee achiillee waan xiqqoo tokko hojjedhee wayuma akkanum deemu. Karratti biyya fakkaaddee qoraan facabsadee kanuma qoraan gurguradee akkas. Lafti suniin akka malee bonaa jedhan mee haal bonaa lafti akkam jirti biitii beela akkam jirti? Lafti akka dabaaboon oola akkana kan garbeeltillee akkasum namillee akkuma bineensi jedhatu namillee akkasum beela. Wanni tokkollee kan jiran jirtu beessa wayiillee bitachuullee namni miskiina kennaa kun danda'u wayii beeku kutani. Sagada akkanuma akka dabaaboo oolee guyyaa gara jiranii kuttee fakkum kayyaanami onnee fi kennee amnallee hin darbadhu miskiina shooriin guddifadha lakkee onnee fi kennee akkuma ilmaatti guddifadha kan isaallee guddisaa jedhee akkan ceedisa jedhu dhibbi tokko aanisa isaabaaf ta'uma akkanaan guyyaa gara biyyuumirra fuudhee fifa boriyyaa hojja kan xalaas argar kennaaf akkuma ilmaan kiyyaa deeni fuudhukaan. Nami bineensi kan raasatti ofirra deebise saniin jira. Namni gari hin jedha. Namni ofirra deebisi maali atillee ilmaan kakkeessillee lafura akka qabda. Maamalleen tana isillee diirsiin qabdu ilmaan isillee cibsi kana suumatti hirka qaba lakkee maali naan lakshooru waan nyaata nyaadhadeen. Atelee sitti hirka qaba? Ijoollee si cufna hirka qaba. Ijoollee hagam qabdi? 5 qabdisi. Ijoollee 9 guddisuu jirtaa jechuu. Olla isaanii kataa'e Naasir Muhammed kan intaltituun akkuma jaldeessa guddisaa jirtu yattiim ta'uu himu boni hammaatee nama saa fi bineensi alaalleen akka jajjaba jiraachuu himu. Eegibeta oolaan buute simpirree bineensi kun cuf ollaa gabbaafa dirat bineensi akka jaldeessa gaaraa kamalee simpirree cufa mutana dirqan kee jiru. Mutana aniyyuu simpirree kololchi jiraktaa kanatti. Wanni kun gabbaafattee duubi guyyaa dhibbii intaltaan guyyaa akka wiikii 3 katab. Jaldeessi du'ee haati teettee hodhuu jirti argiti ilmaan kaan dhageessa. Hojjumtaan fuutee maan taate ilmaan kaan fuutee warratti hin galte. Ilmaan kaan hojja isin akkam baatee deemtuun gurrisii yooti. Sagalee kennuufi ansite walumaan ta'anii hojja isin halkan ga'e akka nama kaan dhodhoofte rafif. Dhiira misitti isatti riiba kaase. Lafa ka'ee aanan kenniteefi. Nullee waan kaan dhageenne naan xiqqoo qarqaaru aansin. Waan akka hindiisii fa'aa binnaa fi aanan fa'aa warrilleen guddoota barkii hin qabu. Mallee ijoollee dhuu qabani. Dhageeffatooteen sagantaan irraa ganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna.